Itoophiyaan hanga bara 1993tti ulaa galaana diimaatti ishee baasuu kan mataa ofii qabdi ture. Buufanni doonii Asab itti baha galaana diimaa Itoophiyaa ture. Buufanni doonii Asab Asmaraa caalaa immoo Finfinneetti akka dhiyaatu ragaaleen ni agarsiisu. Eritiriyaan bara 1993 gaafa bilisoomtu Itoophiyaan ulaa galaana diimaarraa ni citte. Bara 1998 immoo waraanni Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti dhalatee seenaa kabiraa fidee dhufe. Itoophiyaan guutumatti buufata doonii Asab irraa ni citte. Buufanni doonii Asab oomishaalee Itoophiyaa alaa galan parsantii 98 ittiin galfataa turte yeroo kana kaasee tajaajila ni dhaabe. Waggoota 30 darbanitti dhiyaatuufis tajaajila kennaa akka hin jirre beekama. Ofii buufanni doonii Asab waggoota 13 darbaniif akkamiin onee hafe. Viidiyoo kana keessatti sababoota ijoo 4 buufanni doonii Asab gabaa malee tureef isinitti himna. Kan jalqabaa hariiroon biyyoota lamaanii boora'uudha. Waraana Itiyoo Eritiriyaatii kaasee hanga bara 2018 ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanitti hariiroon Itoophiyaa fi Eritiriyaa gaarii hin turre. Kun sababa ijoo tokkodha. Dirribee Makonnin Dammaqsaa qorataa fi barreessaa dhimmoota siyaas-dinagdeeti. Hunda caalaa buufata murteessaa kana kan baroota hagasiif maseense hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa waraana Itiyoo Eritiriyaa bara 1998 booda ture ta'uu dubbata. Sababii lammeessoon haala nageenya naannichaa fi qoqqobbii Eritiriyaa irra turedha. Waraana Itiyoo Eritiriyaa booda Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti waliigalteen nagaa Aljeers mallattaa'ee ture. Haa ta'uti garuu waliigalteen Aljeers hariiroo biyyoota lamaanii bakka itti deebisuu hin dandeenye. Eritiriyaanis qoqqobbii idil-addunyaatiif saaxilamtee turte. Erguma waliigalteen Aljeers bara 2000 mallattaa'ee haalli Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduu ture nagaa fi waraana jidduu no war no peace waan tureef Eritiriyaan buufata kana deebistee Itoophiyaatti hin kireessine. Tajaajila biraafis oolchuu hin dandeenye. Haalli nageenyaa toora sanii amansiisaa waan hin turreef kana malees Eritiriyaa irra qoqqobbiin kaa'amee waan tureef biyyattiin investoroota hawwattee misoomsuu hin dandeenye jedha. Dirribeen. Sababni sadaffaan hayyoonni kaasan wal dorgommii buufata doonii Asabii fi buufata doonii Jibuutiiti. Buufanni doonii Asabii fi Jibuutii wal dorgomu. Argama isaaniitiinis walitti dhiyeenya irratti argamu. Gabaan itti wal dorgoman immoo gabaa Itoophiyaati. Hariiroon Itoophiyaa fi Eritiriyaa waan boora'eef Itoophiyaan buufata Jibuutii fayyadamuu waan cimsatteef jalqabumaa immoo bu'uura misoomaatiin waan baay'ee walitti hidhamee tureef akka Itoophiyaan itti fufiinsaan gabaa buufata doonii Jibuutii irratti hundooftuu godhee jira jedha. Sababni jabaan afuraffaan haaromsa malee turuu buufata doonii Asabi. Itoophiyaan buufata doonii kanarraa cituu hordofee buufanni kuni osoo hin haaromfamin turee jira. Buufata doonii Asab faayidaa dinagdeef oolchuuf gama Itoophiyaatiin mootummaa Eritiriyaatiif waamichi dhiyaachaa jiraachuu kan eeru hayyuun kun hanga ammaa gama Eritiriyaatiin fedhiin hin mul'anne jedhu. Buufanni Asab silaa hiree dinagdee guddaa biyyoota lamaanii ta'uu danda'u tajaajila malee turee jira. Ofii buufanni doonii Asab Itoophiyaa malee biyya kamiif karaa bu'a qabeessa ta'een tajaajiluu danda'a. Itoophiyaa booda hoo biyyoonni buufata doonii Asabitti tajaajilamaa jiran jiru. Waraana Itiyoo Eritiriyaa booda yeroon buufanni kun tajaajila kenne turee jira. Jidduutti bara 2015 United Arab Emirates hanga ta'e fayyadamuu eegaltee turte. United Arab Emirates waraana Yaman keessa tureen wal qabatee hidhattoota Huutii aleeluuf akka buufata meeshaa waraanaa fi iddoo qubsuma waraanaatti itti tajaajilamteerti. Biyyi tunis daldalaaf mijeessitee dhimma ittiin baane. Itoophiyaa malee biyyoonni buufata kana fayyadamuu firee qabaachuu danda'an jiraachuu danda'u kan jedhu Dirribeen garuu immoo gabaan guddaan buufata kanaa Itoophiyaa ta'uu ibsa. Kana malees ija daldalaatiin commercial viability'n yoo ilaalamu faayidaan isaan argatan xiqqaa yookiin saaraa ta'uu akka danda'u dubbata. Bakka argama isaarraa kan ka'e biyyoonni gabaa gara biyya keessatti buufata kana dhimma bahuu danda'an hin jiran. Itoophiyaadhaan ala biyyi buufata kana fayyadamee faayidaa dinagdee irraa argachuu danda'u hin jiru. Garuu immoo akkuma United Arab Emirates faayidaa adda addaatiif dhimma itti bahuu kan danda'an hedduun jiraachuu danda'u. Biyyoonni biroo bakka kana dinagdeef barbaadan hiree Itoophiyaa faana waliin daldaluu yoo uummatan irra caalaa bu'aa dinagdee isaaniif qabaachuu akka danda'u himee jira. Hiree dhumti akkasiitu biyyoota kaanitti kan cufame illee sababa hariiroo Itoophiyaa fi Eritiriyaatiin.